abbaa taayitaa to'annoo qulqullina nyaataaf qoricha Itoophiyaa fi waajjira fayyaa magaalaa Adaamaa buufata fayyaa Hawaasitti duulaan biqiltuu dhaaban. Abbaan taayitaa to'annoo qulqullina nyaataaf qoricha Itoophiyaa gamaggama abbaa taayitichaa magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru cinaatti hojii tajaajila lammummaatii magaalaa Adaamaatti dhaabbii biqiltuu irratti hirmaachaa jiraachuu daayirektara olaanaa abbaa taayitichaa Dr. Heeraan Garbaa himan. magaalaa Adaamaatti argamni gamaggama raawwii hojii kan bara 2017 fi karoora kan bara 2018 gaggeessaa jira. Hojiin tajaajila lammummaa keenya kan baratamedha. Yeroo hundaa ni hojjenna. Kan bara kana adda taasisu ganna keessatti waan argamnuuf karoora addaa baafannee yeroo itti hojjennu waan ta'eefidha. Biqiltuu dhaabuun bu'aa jijjiirama qilleensaa buusuu cinaatti madda qorichaa ta'ee ni tajaajilaas jedhaniiru. አትክልቶችን በተለይ ደግሞ አገር በቀል የሆኑ biqiltuuwwan garaagaraa dhaabuun fayyaadhaaf faayidaa guddaa qaba. Fayyaa irra darbee immoo jijjiirama qilleensaa fi akkasumas madda qorichaa ta'es ni tajaajila. Itoophiyaan qabeenya uumamaa hedduu qabdi. Kanaafuu oomishtoota hedduu nu barbaachisa. ኢትዮጵያ ደግሞ በጣም ብዙ ሀብት ያላት ሀገር ናት። ብዙ የመድኃኒት አምራቾች እንፈልጋለን። ያለን የመድኃኒት አምራቾች ቁጥር አሁን ትንሽ ነው። ኢትጋፈተምቱ ዋጅራ ፈያ መጋለቲ ሲስተር ሰሚራ መሐመድ ቢቅልቱ ኛታፍ ኦለን ቡፈታሌ ፈያ ከሰት ዳቡን ሐዋስኒ ፋይዳ ኛተ መዳለዋ አከ ሁበቱ ታሲሳ ጀደን አሻራ መገሪ ሳይሙ ዳብኖ ከሰቱ ቢቅልቱ ተኛታፍ ኦለን ሲርነኛታ ሐመያታ ዲርሱ ሲርነኛታ ቀበተመ ፕራክቲካል ከንተይ ዱራን ኦጌይን ፈያን በርሲሱ የሮሁንዳ አበተፈያ ሐዋሰ ሩፉፍ ኛተ መዳለዋ ዳኢመኒፍ ነሞታፍ ከንበርባቺ ሱጄደና አካታ በርሲሰኒፍ አመሞ ፕራክቲካል አርጊሲሳ ፈከኛ ታውዳን አቢሌን ፈያ ቢቅልቱ ኛታፍተን ቆፎሶንታኒ በሬዲና ፊስከንተን ጋዲሳ ፊስከንተን አበተፈያ ሐዋስኒ ተጃጅላ ፈሙዱፉ ኢዶ ጋዲሰ ጀላ ሀረገልፈቴ ዱኩበይሳ ሳካታይት ደገፈቱ ጎቹ ዳፍ ካዮ ዲር ዳዋንቴፍ አብኔ ደሙ ቆፎሶንታኒሞ ኩኑንሱ ፍሪ አከቡሱ ጎቹ ሐዋስና ከትገመዱ ጎቹኒሞ ገሄውላናዳ ከናፉ ከነ ሆጂሮልቹ ዳፍኑስ ከሴክተር ፈያ መጋላት ሆጂ ጀልቀብኔር ናሙኒ ዳቢ ቢቅልቱ ከነራት hirmaatan gamasaanitiin biqiltuu dhaabuun jijjiirama qilleensaa hir'isuun nyaata madaalawaa argachuuf kan fayyadu ta'uu dubbatan. Akkuma beekamu biqiltuun waan hundaaf barbaachisaadha. Fakkeenya fayyaafillee naannoo kunuunsuufillee fayyaa namaatiif baay'ee murteessaadha. Fakkeenya qilleensa fidaa fayyaa namaatiif gaariidha. Akkasumas hin bareedasi waan hundaaf kunuunsa naannoo environmentii dhuma fakkeenya bakka lame tokko isa faatti baay'ee gaariidha. Biqiltuun dhaabamaa jiru kun immoo fayyaa namaatiif bareedaadha. Kana malees immoo bakka qilleensaaf haala naannoo akka bareeduuf bareedaadha.